Irra caalaan namaa bilbila yeroo bitu warra suuqaatitu banee namaa kenna. Tokko tokko ammoo ofii banachuus ni danda'a. Kan banachuu hin beekne ammoo nama beekutti kennee namni sun banaaf iimeela itti galchee. Kana jechuun bilbila keessan irra iimeelii namni beekutu jira jechuudha. Kan isin paaspoortii isaa hin beekne. Kanaaf jecha iimeeliin tokko kan isin hin beekne bilbila keessan irra yoo jiraate hanga sadarkaa isin hordofanii icciitii keessan argachuutti isin geessuu danda'a jechuudha. Kanaaf jecha iimeelii tokko kan namni isiniif bane bilbila keessan irraa dileet gootanii akkamitti iimeelii haaraa irratti banachuu dandeessan kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Na wajjin turtii gaarii ta'an isiniin jedha. Jalqaba akkaataa iimeelii itti banattan isin garsiisa. Xumurarra ammoo iimeelii duraanii san akkamitti akka irraa dileet gootan isin garsiisa jechuudha. Jalqaba fakkeenyaaf iimeelii tokko banachuudhaaf wama tokko irra seentanii jechuudha. Kiroomii haa ta'u, jiimeelii haa ta'u, peestoorii haa ta'u, wama tokko irra seentan. Fakkeenyaaf amma ani wantoota kanneen keessaa pilistoorii irra seenee isin haa agarsiisu. Yeroo haala kanaan pilistoorii irra seentan jechuudha. Iimeeliin namni isiniif bane asirratti argama jechuudha. Gubbaa pilistoorii mataa keessanii irraan jechuudha. Qubee takka achi biraa qabatee achi biratti argama. Yeroo tokkoof qubee masa irra gattuuxanii jechuudha. Qubeen feete achitti argamtu. Yeroo isin achirra gattuuxan iimeeliin namni isiniif bane as jalatti argama. Fuuldura iimeelii saniitiin jechuudha. Qasxiin xiqqoon takka na jirti jechuudha. Maqaan nama sanii as bira jira yookiin jechi wayii kan ittiin namni sun ittiin bane as bira jira. Fuuldura isaatiin xiyyattiin gaggaragaltu takka na jirti. Xiyya gaggaragaltu san irra tuqachuudhaan jala kanaan add another account iddoo jettu jechuudha. Add another account bakka jettu kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Amma iimeelii mataa keessanii banachuudhaaf deemaa jirtanii jechuudha. Yeroo isin achirra tuqattan qulfii bilbila keessanii isin gaafata kan iskiriinii keessan irraa qabdanii jechuudha. Isa san itti galfattanii jechuudha. Yeroo isin isa san itti galfattan ni barbaada hanga inni banuuf ni eeydan jechuudha. Hin tuyxan. Sekondii 4-5 turuu danda'a. Haala kanaan banamee bakka kanarra isin galcha. Haaree banachuu deemaa jirra waan ta'eef jala kanaan create account iddoon jettu ni jirti. Bakka create account jettu kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii sanaan booda asirratti waa lama isinii baasa jechuudha. Inni jalqabaa sun for my personal kan jedhu kun akkaawuntiin kun kan dhuunfaati kan jedhu isa jalqabaati. Kan lammaffaa immoo biizinesaaf barbaada jedha. Isin ammoo kanuma jalqabaa san fayyadamtanii jechuudha. Yeroo ka jalqabaa fayyadamtan maqaa keessan itti galchi isiniin jedha. Jalqaba irratti maqaa keessan, surneemi irratti ammoo maqaa abbaa keessanii waan iimeelii ittiin banachuu deemtan san jechuudha. Yoo maqaa keessanillee ta'e erga kanneen lamaan itti katabattanii maqaa keessaniif saanduqa dura irratti, saanduqa lammaffaa irratti, surneemi irratti maqaa abbaa keessanii erga katabattanii kaatanii booda jala kanaan next irra tuqattanii jechuudha. Kanneen lamaan katabachuun dirqama as biratti jechuudha. Erga katabattanii booda next iddoo jettu irra tuqattanii saanduqni jalqabaa day saanduqattee jalqabaa sana irra tuqachuudhaan guyyaa itti katabattanii jechuudha. Guyyaa hanguma ta'e saanduqa lammaffaa itti aanu irra tuqachuudhaan ji'a keessa ta'e ji'a tokko filattan. Saanduqa sadaffaa irratti ammoo irra tuqachuudhaan bara filattan. Bara 1990 wayii kanneen keessa filattan. Jindirii irra tuqachuudhaan saala ni filattan jechuudha. Dhiira yoo ta'e dhiiraaf, dubara yoo ta'e dubaraaf. Sanaan booda erga kanneen filattanii kaatanii booda jala kanaan maaltu jira? Next jira. Bakka next jedhu kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. As biratti iimeelii maqaa wal jira dabarsee akkasuma immoo lakkoofsa itti makee isiniif fida jechuudha. Maqaa abbaatii fi keessan wal jira milissee kanneen keessaa tokko kan barbaadan ni filattanii jechuudha. Kan isiniif ta'e gosa lamaan dhufa waan ta'eef lakkoofsallee itti dabalee isa san irraa keessaa tokko kan barbaadan irra tuqachuudhaan erga haala kanaan irra tuqattanii booda kan isiniif ta'e jechuudha. Jala kanaan next irra tuqattanii jechuudha. Tokko filattanii nekstiin jala kana jirti. Next iddoo jettu kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii sanaan booda paaspoortii itti katabattanii jechuudha. Paaspoortii itti galfachuu qabdan as biratti. Paaspoortii jabaa kan lakkoofsa qabu qubee mallattoo of keessaa qabu. Paaspoortii ta'e itti katabattanii jechuudha. Dijjiitii 8 ol kan ta'e. Erga paaspoortii dijjiitii 8 olii itti katabattanii xumurtanii kaatanii jala kanaan nekstiin ni jirti. Iddoo next jedhu kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Sanaan booda iimeelii keessan bifa haarayaan isinitti as deebisa. Iimeelii kana iskiriinshoot godhattanii kaa'attan jechuudha akka hin daganneef. Erga iimeelii keessan kaa'attanii nextiin jala kana jirti. Bakka next jedhu sanarra tuqachuudhaan seera isaanii kana ni qeebaltanii jechuudha. Xiqqoo isii qabdanii barreeffama kana ofii olitti deemuudhaan xumura kanarraan agriita jettu jala kana jirti.
bakka agrii jettu kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Yeroo isin achirra tuqattan kallattiidhaan pileestoorii keessatti isin deebisa jechuudha. Amma gabaabdumatti iimeelii keenya banannee jirra. Wanti nu hafu maalidha jennaan iimeelii namni isiniif banee jiru san jechuudha. Kan warri suuqaa haa ta'u namni biraa isiniif bane san bilbila keessan irraa dileet gochuudha. Remove gochuudha. Kana gochuudhaaf erga haala kanaan iimeelii banattanii kaatanii bilbila keessan jidduu tuttanii bahuudhaan sitingii bilbila keessanii irra seentanii jechuudha. Sitingii kana namni hin beekne hin jiru, bilbilli kamiinuu ni qaba. Sitingii bilbila keessanii irra yeroo tokkoof ni seentanii jechuudha. Iimeelii namni isiniif bane san dileet gochuudhaaf jechuudha. Erga sitingii bilbila keessanii irra seentanii xiqqoo isii ofii ol harkisuudhaan iddoo account and backup jettu kana barbaadattan. Barreeffamni biraatis bira haa jiraatu. Akkaawuntis jettu ni jirti. Akkaawuntii matana barbaadattanii jechuudha. Yeroo tokkoof akkaawuntis iddoo jettu kanarra ni tuqattanii jechuudha. Sanaan booda manaaji akkaawuntisiin jalqaba irra jirti. Manaaji akkaawuntii kanarra ammas yeroo tokkoof ni tuqattanii yeroo isin achirra tuqattan iimeeliin namni isiniif banee fi kan isin amma banattanis lammanuu as biratti argama. Kan amma haaraya bantanii fi kan duraan namni biraa isiniif banes as biratti argama jechuudha. Manaaji akkaawuntii kanarra yeroo isin tuqattan. Kanaafuu erga manaaji akkaawuntii kanarra tuqattanii booda iimeelii namni isiniif bane san irra yeroo tokkoof ni tuqattanii yeroo isin iimeelii namni isiniif bane san irra tuqattan remove akkaawuntiin jala kana jirti. Iddoo remove akkaawuntii kan jedhu kanarra ni tuqattanii jechuudha. Yeroo isin remove akkaawuntii kanarra tuqattan ammas lammaffaa barreeffama diimaadhaan jechuudha. Remove akkaawuntii kan jettu jala kanatti isiniif dhufti jechuudha. Bakka remove akkaawuntii jedhu kanarra yoo isin tuqattan jechuudha iimeeliin namni isiniif bane sun bilbila keessan irraa remove ta'a. Kan isin banatta sun bakka keessan isiniif bu'a jechuudha. Haala kanaan banadhaatti fayyadamaa isiniin jedhaa turtii gaarii nagaa hannaa tura.